Afan mo Jifate jira inni jifadhu yoo fete jifadhu laafifate jira laafifate jira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isinin janna daawwattoota channel Amana Media dhiyaadha. Isinin janna channel keenya kanarratti channel itti bohaartan channel itti taphattan arrantana guyyaa challenge addaati jechu arrantana shilingi 2,000 nama moo'e jechu arrantana nama 2,000 moo'e 2,000 isa fudhata jechu arra challenge ta addaati mooyuu qabnaa jaaniin obsan likitti moonaa jaanii arra ni laallaa jechu angamta akka mooyuu danda'anii ni laallaa jechu daaboo free meeqa satta keessa free didamo kana jira free didamo kana keessa jira jechu Enyuu mooya aannan jira bishaan ni jira jechu Enyuu mooya hanga dhumatti video tana fixadha nu wajjin laala channel kana subscribe nuuf godha like nuuf godha comment itti kana isinin janna itti boara isinin janna me amma gama isaanii deebinaa jechu waan isaan jaallalla Enyuu mooyufta challenge kana arra Enyuu fuudhufta maallaqa kana kisha khayatufta ana relki qardeen dhufe khana irrumaan deema guututti ati jolle dali angin arte vanis arra arte mokurun qabanis wallahi arka kan min kan arka kan arra khanin abba fedef malif jannan arra softi sanu fresh tana lala kana furi lala akana muri lala akana muri nugorsi siyechu aka fresh ta telal o witu amma ba techu lala fresh yara laftu sigale arrantana inshallah isan hundi ready jira jani isan hundi nama khaysa mooyu wajjin hanga dhumatti video tana ha wajjin laallu isinin jaa ready jirtani mi stretch namni godhu ni jira ega turte godhu indubadu je arra obsan lafmani fuudha je arra haye ni laallaa jechu hanga dhumatti wajjin laallaa jechu Enyuu mooyufta wajjin laallaa isinin jaa channel kanallee subscribe nuuf godha like nuuf godha comment itti kana isinin janna haye ready jirtani mi ready dan ready haye game egalla jechu amalle gize fitan gize nyaatan dirqama afaan keessa 0 ta'uu qaba yoon kan dadhabdu taate harkuma na khanita jechu sigale jira sanifu inshallah daawwattoota keenya game egaluuf deemna dursan dur wal fuudheu bilash on fuudhani durusadi afroora qabeewwan hunda warratti hagamu haye ni laalla hanga dhumatti nu hojjetaa isinin janna haye egaluuf deemna egaluudhaaf 1 2 3 jechu speedy dan khadura fite qofa speedy dan khadura fude speedy arra ifin huda yo fetan Enyuu dura fite qofa lalarra haye Enyuu namuma dura fite jechu arra khadadabe jettayetuma wanne jetta jechu Enyuu dura fite Aasadon kuchisi arra la toqatu jira warra Aasadon la fifatu jira arra haye Enyuu ni laallaa jechu arra Enyuu wina godha Dursan afaanuma keessa finne me ni laalla Aasadon leen ofi arra takkan ofu jira Aasadon let's go Enyuu wina ta'uu qaba Enyuu fuudhuu qaba jechu maallaqa kana ni laallaa jechu sanifu inshallah daawwattoota keenya channel kana itti bohaara comment ta kana subscribe nuuf godha like le nuuf itti dumeessa isinin janna me haye bishaan illee ni jira let's go Aasadon ofe dursalleen ofu jira Aasadon dhiyaate wallahi fuudhi du Aasadon ra ofi jifatu jira Aasadon haye winu mo qofa barbaadara wina qofa wanini nan barbaadu wina let's go haye Aasadon tiqoo hafef obsan tiqoo hafef dursalee tiqoo to hafef fite Aasadon ofi Aasadon jifadho bishani si khana jifadho yo fete bishani jira
itti naqi bishaan jiisi harkaan akkana jiifadhu. Oofi chaansii sirraan fudhatin. Bishaan itti naqi jiifadhu. Kunoo itti naqate. Jiifadhu haasii laafatu yoo fete afaan moo. Jiifatee jira inni. Jiifadhu yoo fete jiifadhu. Laaffifatee jira laaffifatee. Laaffifatee jira jechuudha. Bishaan itti naqeef kanniif itti naqatu. Itti naqadhu yoo fete hunda itti Oofe arra oofe. Aye, let's go. Afaan muka isaa fixi baqa. Liqimsi afaan jirulle. Aasadoo qabi. Haye. Number one laf ol deebisi Let's go. Jiise. Jiifadhu bishaan jira. Itti naqadhu yoo fete bishaan. Nammoo fixu barbaanna jira. Wal qixa jiran isaan hundi. Wal qixa jiran isaan hundi. Let's go. Itti naqi. Aye, let's go. Final. Aasadoo dhaqqabdee wal qixa jirtan. Wal qixa jirta Aasadoo dhaqqabdee. Enyuu. Afaan keessaa fixi. Let's go. Ofi. Haye obsanti dhiyaate. Isin lamaa keessaa number 2 barbaada jechuudha. Obsanti dhiyaate obsanuu qabu dandeessan. Number 2 barbaada. Number 2. Let's go. Ofi. Qabu dandeessa wala jiifatee jira. Fixee. Sirra taphatu jira kam. Let's go. Fixee si taphatu jira kam si qoflu jira. Number 2. Enyuu number 2. Fixeeti. Mee harka kee. Haye. Enyuu. Afaan keessaa. Ol qabi harka kee yoo fixe ol qabi. Dadhabdee jechuudha. Wiinaan eenyu ta'e? Moo'ee. Wiinaan obsaniitu ta'e jechuudha. Number 2 laala. Number 2. Eenyu number 2 obsaniitu wiinaa godhe jechuudha. Number 1 obsanumaan fudhatu jira jechuudha. Number 2 eenyu? Isin lamaan keessaa? Liqimsuu dadhaban. Number 2 Aasadoon fuudhuuf ta'a. Number 2. Who is number 2? Kanif bishaan kanif. Number 2 keessa jalaa dhuguu fedhe. Number 2 eenyu? Haye xiqqoo tu hafeef xiqqoo. Let's go. Aasadoon nuuf ta'a dura. Eenyu? Aasadoo ni laala. Number 2. Number 2 afaan fixe. Number 2. Luusaan eenyu? Aasadoo. Luusaan Aasadoo. Namni moohamee Aasadoo jechuudha. Abbaa lama qofa irraa hafe. Number 1 option, number 2 Dursan, number 3 Aasadoo. Saniifuu harka kanaaf irra booda option hin dandeessan. Harka ol qabaaf akkanatti. Harka kanneen jira. Ay, ol qabiif akkana ol qabuu qabdaaf. Sadaffaa bee harka. Sadaffaa ba hin finne ilaa amma. Isaas dura fixee. Mokkortee garuu harka kaniif hin dandeessu. Hin dandeessu. Dadhabee jira jechuudha.
saniifuu inshallah daawwattoota keenya obsan dadhabanii jiran nama biraa fidadhaa malee obsan hin dandeessan wanta danda'an injiru mucaan injiru tokko injiru obsan takka injiru mooyee jira saniifuu harka kanaaf obsan isin mooyee jira jechuudha arraaf asirratti dhaabna daawwattoota keenya wiinaan obsan isaan ni dhabanii saniifuu hanga yeroo biraatti wajji walitti deebinu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu isinin jenna